Gaaf tokko Yesuus bishaan ciisaa Genesaaret jedhamu bukkeen dhaabata ture jedha. Namoonni baay'een immoo dubbii Waaqayyoo sarraa dhaga'uudhaaf wal dhiibuudhaan isatti bu'an. Bidiruu lama qarqara bishaanichaatti hidhamanii qurxummii qabduunis keessaa ba'anii kiyyoo isaanii inni quturan. Bidiroota sana keessaa isa kan Simiyoon yaabe. Simiyooniin bidiruu isaa bishaanitti buusee qarqara irraa xinnoo ishee gara gidduutti akka butuuf gaafate. Achumaan taa'ee bidiricha irraa jaran barsiisa ture. Dubbii isaa erga dhaabee booddee Simiyoon gara tuujubichaatti hiiqe. Qurxummii qabuudhaafis kiyyoo keessan darbadhaa jedhe. Simiyoon immoo deebisee yaa barsiisaa, eda halkan guutuu baay'eetti dadhabne homaas hin qabne, amma garuu erga ati dubbattee dubbii keetiif jedhee kiyyicha nan darbadhaa jedhe. Ameen hin jettanii? Isaan kiyyoo isaanii yommuu darbatan, kiyyoon isaanii amma tarsa'uu ga'utti qurxummii danuu qabatan. Hiriyoonni isaanii bidiruu biraa keessa kan turan dhufanii akka isaan gargaaraniif hawwatan. Isaanis dhufanii baay'ina qurxummiitiif liqimfamuu amma ga'anitti bidiroota lachuu qurxummiidhaan guutan. Simiyoon Phexros waan ta'e kana yommuu argee jilba Yesuusitti kufee, yaa gooftaa asitti dhiyaachuu anaaf hin ta'u, ani nama cubbamaadhaa jedhe. Simiyoonii fi isa wajjin kan turan hundinuu waa'ee qurxummii danuu qabuu isaaniitiif na'anii dinqifatanii jedhe. Yaaqoob, Yohannis ilmaan Zabdiyoos warra hojiidhaan hiriyoota Simiyoon turan dubbii kana akkuma warra kaanii raajeffatan. Yesuus yommuu Simiyooniin hin sodaatin, si'achi immoo nama kan walitti qabdu hin taata. Bidiroota isaanii gara qarqaraatti erga baasanii booddee hundumaa dhiisanii Yesuus duukaa bu'aniidha. Ameen. Mee ameen jedhame. Mee dubbii kanaaf harka keessa walitti dhaanaa galateeffadhaa Waaqayyoodhaan. Kutaa kana, seenaa kana warri mana Waaqayyoo keessa turtan isinitti beektu. Waaqayyo kutaa kanarraa ergaa gurguddaa naaf laatee yeroo hedduu lallabeera. Ittis fayyeera, ittis hiikameera, ittis eebbifameera jechuudha akka dhuunfaa kootti. Arras immoo isinitti eebbifame kanan simbiraan ga'a. Kutaa kana keessatti gooftaan Yesuus yeroo qaamaan foon uffatee akkuma isin argitan ani isin argu kana biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture. Waggaa 33 walakkaa ture Yesuus dhalatee. Waggaa 30 leenjirra ture, barsiisarra ture. Waggaa 3 walakkaa duwwaadha tajaajila kennaa kan ture. Waggaa 3 walakkaa keessatti warra boru wangeela lallaban oomishaa ture. Hidhaa dhalootaa hiikaa ture. Wangeela mootummaa Waaqayyoo barsiisaa lallabaa ture. Warra seexanaan hidhaman, warra seexanaan cunqurfaman hiikaa ture. Akkuma macaafni qulqulluun jedhu afurri Waaqayyoo narra jira. Sagalee misiraachoo warra gadadamoodhaaf akka lallabu Waaqayyo na dibeera, na ergeera. Warra hidhaman hiikuudhaaf Waaqayyo na ergeera. Akkuma jedhee hojii abbaan isaa itti erge sana guutummaatti raawwateera. Guutummaatti raawwachuusaa wangeela Yohannis boqonnaa 17 keessatti dubbata. Isaatitti na ergite sana guutummaatti raawwadheera. Amma na fudhadhu dheeree dubbateera jechuudha. Kanaaf dinqiin as keessatti ta'e kun yeroo inni lafarra jiru bartoota warra jalqabaa yeroo inni filatu gooftaan Yesuus Kiristoos gara isaanii dhufee reefu waa'ee mootummaa Waaqayyoo namootatti himuu jalqaba. Namoonni waa'ee mootummaa Waaqayyoo sarraa dhagaan eebbifamanii mana isaaniitti galaa turan. Kan hidhamanii hiikamanii, kan ba'aan irra jiru ba'aan isaanii bu'ee gara mana isaaniitti deebi'aa turan. Kanaaf gooftaan Yesuus immoo nama keessaa nama barbaadaa ture. Nama hojii isaatti kennu, nama dubbii Waaqayyootti kennu barbaadaa ture jechuudha. Kanaaf warra akkamii barbaada yoo jettan immoo warra dubbii Waaqayyoof iddoo kennan. Yohannis boqonnaa 17 hodhattan warra ati laatteef dubbii kee laadheera. Konkolaataa laadheera, wayyaa laadheera, mana laadheera, mucaa laadheera, micoo laadheefiira, digirii laadheefiira hin jennu. Warra ati naa kennite dubbii kee laadheera. Erga akkas jedhurattan dubbadha. Dubbii Waaqayyoof iddoo kenni, iddoo sii kenna. Ameen hin jettanii? Mee nama si cinaatti naa garagalaati dubbii Waaqayyoof iddoo kenni, Waaqayyo iddoo sii kenna jedhaane. Waa'ee dubbii Waaqayyoof iddoo kennuun sinitti lallabuu barbaada. Bara keessatti Waaqayyo namoota akkamii barbaada? Namoota akkamitti dhimma ba'a? Namoota akkamii diba?
namoota akkamii wajjin ta'a, namoota akkamii gargaara, namoota warra dubbii isaaf iddoo kennan. Gooftaan Yesuus dubbii baatee dhufe. Dubbii namaa miti, dubbii abbaasaa. Sagalee namaa miti, sagalee waaqayyoonsaa. Isa kana baateetu gara keenya dhufe. Kanaaf warra dubbii isarraa fudhatan kan isaa godhateera. Warra ati biyya lafaa keessa laalaatteef dubbii kee laadheeraa jedhe. Arras waaqayyo dubbii si ceesisu sii laata. Dubbii seexanarra si aansu sii laata. Namni baay'een bara dubbii waaqayyo iddoo kennurra dubbii namaaf iddoo kenna. Dubbii seexanaaf iddoo kenna. Galgala kana garuu akkasiin jedha waaqayyo, yoo iddoo naa kennite, dubbii koo yoo kabajje, dubbii koo iddoo kennitee sodaatte, bara kana keessatti bara namni iddoo dhabe, bara raajiin iddoo dhabe, bara maasteriin iddoo dhabe, bara inni nagadu iddoo dhabe, ati namirraa iddoo argatta siin jedha waaqayyo. Rakkoon bara keenya jiru inni guddaa maalidha yoo jettan, dhaloonni dubbii waaqayyoo hin lallabaa iddoon qabuuf, hin faarfataa iddoon qabuuf, waldaa hin dhufaa iddoon qabuuf, hin dhagaa iddoon qabuuf. Kana keessatti dubbii waaqayyoo isarraa dhaga'uudhaaf wal dhabuudhaan isatti bu'aniidha. Isin maal barbaacha gara mana waaqayyoo dhuftu? Amma yeroo tokko tokko bakka garaa garaa yoo dhaqne dubbii waaqayyoo dhaga'uu gaafa dhaqnu dubbii waaqayyoo toon lallabin galama. Konfireensii garaa garaa dhaqne, mana kadhataa adda addaa dhaqne, utuu dubbiin waaqayyoo hin dubbatamin gaafa gallu nu dhukkubsanu warri dubbii waaqaa barre. Kanaaf jireenyi keenya dubbii waaqaan hin ijaaramne taanan, tajaajilli keenya, jiruun keenya, gaa'illi keenya, dibanni keenya dubbii waaqayyoon hin ijaaramne taanan gatiin qabu. Kanaaf waaqayyo waan hundumaa kan hojjete dubbii isaati. Gooftaan Yesuus waa'ee dubbii waaqayyoo akkas jedhee barsiise. Dubbii waaqayyoo darbuurra lafa yoo darbeerra salphataa. Ilaala, ammam dubbii waaqayyootti iddoo akka kennu. Fidalli takkittiin sin darbuur lafaaf samiin amma argitan kun yoo darbeerra salphaadha. Dhaloonni irra dubbii waaqayyoof ammam kabaja qaba. Utuu dubbii waaqayyoo lallabamu baay'een waldaa keessa taa'ee feesbuuk ilaala. Waldaa keessa taa'eetu haasaa biraa haasa'a. Dubbii waaqayyoof namoonni baay'een laphee isaanii cufaniiru. Fayyuun kan danda'amu, eebbifamuun kan danda'amu, mo'uun kan danda'amu, lafa waaqayyoon nuun jedhe sana ga'uun kan danda'amu yoo dubbii waaqayyoof iddoo kennine. Dhaloonni dubbii waaqayyoof iddoo kennan galgalli isaanii hin badu. Tajaajilli isaanii hin badu. Deemsi isaanii hin badu. Nama kolfaan ta'an hin salphu. Warra iddoo kennaniif waaqayyo irrayyuu dhaabatee fi lolaayira. Galgala kana nasitti lallaba. Ergaa sirratti dubbadha. Dubbii waaqayyoof iddoo kennite taanan balballi caalu sii banama. Eeyyee. Kanaaf dubbii waaqayyoo isarraa dhaga'uu dhufan kutaa kana keessatti sin maaliif dhuftan? Bara kana keessa nama meeqa dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf dheebuu kan qabu? Ani lafa dheebotaa irratti bokkaa koon roobsaa. Warra dheebotan immoo waameera Yesuus. Koottaa gara bishaanitti, ana bishaanitti, hinna narraa dhugu maal hin ta'u, hin dheebotu. Kanaaf egaa dheebuu dubbii waaqayyoo qabu. Dhaloonni dheebuu dubbii waaqayyoo qaban yeroo hundumaa waaqayyotti gammadu. Waaqayyoon galateeffatu. Isaanii waaqayyo irratti kaanii hin argamu. Waaqayyoon galateeffatu malee waaqayyo irratti hin kaan. Kanaaf namooti baay'eedha dubbii kana dhaga'uudhaaf gara Yesuus kan dhufan. Inni immoo warra dubbii isaa barbaadan ifatee hin beeku. Deema na biraa jedheen hin beeku. Warra dubbii isaa dhaga'uu barbaadaniif iddoo kenne waaqayyo. Koottaa jedhee waaqayyo. Gaafa itti bu'an kana hammeenyaaf itti hin buune. Dubbii sanarraa kan kee lafti dhaabatan ni beeku. Ilaala, dhaloota dubbii waaqayyo barbaacha deemu. Dubbii barbaacha deemu dubbii namaa miti. Dubbii seexanaa miti. Dubbii waaqayyo barbaacha deemu. Warra dubbii waaqayyo barbaacha deemaniif arrayyuu waaqayyo iddoo qaba. Kanaaf namoonni baay'een immoo dubbii waaqayyo sarraa dhaga'uudhaaf itti bu'an, walitti bu'an. Sambooda bidiruu lama qarqara bishaanitti hidhamanii argate. Keessatti waaqayyo nama barbaadaa jira laala. Waaqayyo karaa ittiin si fayyisu hin beektu. Karaa ittiin si filatu hin beektu. Karaa ittiin waamicha sii godhu hin beektu. Guyyaa sana ittiin Phexros argachuuf natti fakkaata. Sambooda
bidiruusa kan Simiyoon jedha. Simiyoon inni jedhamu kun Phexros jechuudha. Bidiruusa kan Simiyoon yaabeetu dubbii Waaqayyoo dhaloota dhufe sanatti barsiisuu jalqabe, itti himuu jalqabe, itti raajuu jalqabe jechuudha. Barsiisuu jalqabe Yesuus. Waa'ee jireenyaa barsiise, waa'ee qulqullummaa barsiise, waa'ee fayyinaa barsiise, waa'ee mootummaa Waaqayyoo barsiise. Egaa gooftaan Yesuus warra isa bira dhufan harka duwwaan galchu, warra isa barbaadan akkanumaan ofirraa noofu utuu waan laatiniif dubbii Waaqayyoo kana lafa taa'ee saba kanatti himu barbaade. Isaan booda yaa Simiyoon jedhe bidiruu kee naa eeyyamennaan tole jedhe. Laalaa Phexros abdii kutatee galuudhaaf jira. Abdii kutee kiyyoo isaa miiccatee galuudhaaf jira qe'eetti. Sirriitti hubadhaa, suuta sinitti dubbachaa jira. Yeroo kana keessa gooftaan gara isaa dhufe. Yeroo inni abdii kutatee galuuf jedhu keessatti gara isaa dhufe. Duwwaadha har'a yeroo inni jedhu kaleessa dheengadda waa argatee galaa ture. Har'a garuu duwwaadha. Harki isaa duwwaadha. Akkamittan qe'eetti galaa yaaddaa jira. Inni ergaa of harkaa qabu. Inni eebba of harkaa qabu. Inni fayyina of harkaa qabu. Inni milkaa'ina of harkaa qabu. Duwwaa Phexros keessa dhaqee dhaabate. Har'a ergaan sii qaba. Duwwaa kee keessa rakkina keessan, lafa qaawwaa keessan, lafa laaltee bo'aa jirtu sana Waaqayyo keessa sii dhaabatee dhimma kee sii xumura. Ameen hin jettuuneeti. Mee akkas jedhaa Waaqayyo jedhame. Duwwaa kootti naa darba jedhame. Ameen. Phexros illee lapheessaa banamaadha. Nama akkasumaan miti Phexros. Akka dhalootaarraa miti Phexros. Nama dubbii Waaqayyoof lafa ka'uudha. Nama dubbii Waaqayyoo kabajuudha. Nama dubbii Waaqayyoo ulfeessuudha. Nama dubbii Waaqayyoo sodaatuudha. Nama dubbii Waaqayyoof ajajamuudha. Har'as jirtaa laata? Dhoksaatti dubbii Waaqaaf jiraachaa kan jirtan, dubbii Waaqaa sodaachaa kan jirtan, bara namni iddoo dhabettan iddoo sii laata siin jedha Waaqayyo. Na biraa qooda qabda siin jedha Waaqayyo. Tanima warri dubbii Waaqaaf iddoo hin qabne iddoo hin qabdan. Warri dubbii Waaqaa sodaanne karaan kuttan. Warri dubbii Waaqaa hin ulfeessine hin ulfaatan. Har'a garuu yoo hin ulfeessine akkaatu ulfeessitu sitti lallabaadha. Yoo iddoo naa kennite iddoon argatta siin jedha Yesuus. Hamma dubbii Waaqaan kabajnetti fayyinan eegin. Hamma dubbii Waaqaan kabajnetti dibamuun eegin. Hamma dubbii Waaqaan kabajnetti nan sooromaayyuun eegin. Dubbii Waaqayyoo kabajjataa nan si kabaja Yesuus. Kanaaf Phexros nama qalbii miti. Lapheessaa banamee dubbii gooftaa Yesuus dubbachuuf jiru kanaaf iddoo kenne. San booda bidiruu duwwaatti ol seene Kiristoos. Achirra buufatee xinnoo ishii galaana qarqara jira waan ta'eef gara walakkaatti siqsaniif. Achirra taa'ee hin barsiisee jedhaga. Hin dubbate waa'ee mootummaa Waaqayyoo. Waan qalbii isaanii mootummaa Waaqayyootti dhufu hin barsiise. Hin dubbate. Hin lallabe. Dhaloota dubbii Waaqaaf dheebuu qaban kanaaf. Warra ergaa barbaadan kanaaf ergaa. Warra fayyina barbaadan kanaaf. Warra moo'icha barbaadanii moo'icha. Oh haleluuyaa. Ergaa tokkoon sii qaba. Ol fudhadhu harka kee. Waan ati barbaacha dhufteen si galcha Yesuus. Ameen jettaa laata? Waan ati barbaaddu sii kenna Yesuus. Mee akkas jedhime isan barbaadu naa laata jedhame. Hin laata Waaqayyo. Warra dubbii isaa barbaadanii dubbii isaa laata. Warra buddeen barbaadanii buddeen laata. Ameen hin jettanii? Warra fayyina barbaacha dhufanii fayyina laata. Maqaa Yesuus si deebisa siiban kadhadhaa. Waan barbaacha dhufte fudhadhuu gali. Oh haleluuyaa. Mee isan barbaacha dhufe fudheen galee dhiiraachi. Harka duwwaan galii maqaa Yesuusiin. Duwwaan galii sammuun kee. Duwwaan galii lapheen kee. Galgala kana ubiddi Waaqayyoo si chaaljeesse. Warra dubbii isaa barbaacha dhufan iddoo kenneefi taa'ee barsiisa. Har'a dhaloota barachuu barbaadanii barsiisa. Dhaloota hiikamuu barbaadanii gara isaa deemarraan jedhuun sinii ka'edha. Fedhii kee murteessaadha. Keessa keetu murteessaadha. Namni keessi isaa hin banamne taanaan hiikamuu eebbifamuu fayyina fudhachuu hin danda'u. Rakkoo inni guddaan jireenya namaa keessatti inni guddaan keessi kee hin banamne taanaan fayyina fudhachuu hin dandeessu. Eebba fudhachuu hin dandeessu.
ergaa dhufu fudhachuu hin dandeessu. Lallaba fudhachuu hin dandeessu. Namoonni baay'een waldaa keessa odoo ta'anii wangeelaaf laphee isaanii cufaniiru. Warra laphee cufan hin taanu. Ani balbala dura dhaabadhee maalan godhe na rurrukutaa nama dubbii koo dhaga'ee ol galche immoo maalan godhe oolan seenaa. Yeroo waaqayyoon itti dubbatu nama meeqatti iddoo kennine. Kanaaf warra isa barbaadanitti dubbii waaqayyoo kana itti lallabe. Phexros otuma harkaan kiyyoo dhiqaa jiru dubbii waaqayyoo gurra qeensee dhaggeeffata. Dhaggeeffata ture. Fayyinni kee dhaga'uu keessa jira. Eebbi kee dhaga'uu keessa jira. Hiikamuun kee dhaga'uu keessa jira. Utuun dhaga'iin eebbifamuun hin jiru. Utuun dhaga'iin dibamuun hin jiru. Utuun dhaga'iin gargaaramuun hin jiru. Maqaa gooftaa Yesuusiin galgala kana sirriirratti dubbadhaa. Dhaga'uu keerraa kan ka'e balbalatti naa yaadama jettee yaan. Duwwaan atiin guutama jettee yaan. Dibata nan dibamaa jettee yaan. Haleluuyaa. Labannan baatii jettee yaanne. Keessaa humni si baasu tokko gara kee dhufa. Ameen. Yoo iddoo dubbii waaqayyoof kennite waan iddoo sii qaba. Firri iddoo sii dhabuu danda'a. Hollaan iddoo sii dhabuu danda'a. Raajiin akka darajee iddoo sii dhabuu danda'a. Yesuus innati barbaacha deemtu garuu iddoo sii qaba. Ameen 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 ameen. Mee harka kee ol kaasee anaaf iddoon jira jedhame. Gooftaan keenya nu akeekkachiiseera. Nu abdachiiseera. Waan baay'ee amantootatti dubbateera. Iddoon qopheessuu dhaqa nuun jedheera. Deebi'ee tan dhufaa nuun jedheera. Iddoo sanatti galuudhaaf deemaa jirra. Har'a iddoo sanatti galuudhaaf akkuma laafetti hin ta'u. Yoo har'a dubbichaaf iddoo kennine malee. Yoo har'a hafuurichaaf iddoo kennine malee. Yoo har'a Kiristoosiif iddoo kennine malee. Iddoo sanatti galuun hin danda'amu jechuudha. Namni baay'een jireenya isaa keessatti namaaf iddoo kenne waaqarra. Fireendiidhaaf iddoo kenne. Abbaa warraadhaaf irra iddoo kenne. Birriidhaaf irra iddoo kenne. Barnoota isaatiif irra iddoo kenne. Namni baay'een waaqa caalaa waan foonsaa gammachiisu, waan garaasaa gammachiisu, dhugaatiidhaaf irra iddoo kenne. Namni baay'een waaqayyoon caalaa waan lafarraa kanaaf iddoo kenne. Guyyaa kanaa kaasee jaalalli biyya lafaa si keessaa du'ee jaalalli Kiristoos iddoo olaanaa argatee mana kee irratti jireenya kee irratti haama'u. Sirratti haama'u Yesuus. Ameen jedhi siif haa ta'u. Warra dubbii waaqaaf iddoo kennan bara gadhee keessatti waaqayyoon dhiisu. Bara gaarii keessatti waaqayyoon dhiisu. Bara quufattis bara rakkinaattis si wajjin ta'a. Dhaloota nana waan asii dhaabu waan dhaloonni gate waan dhaloonni dhiise waan dhaloonni kabajuu dhiiseef dubbii waaqayyoo lafaa kaase dubbii waaqaaf iddoo kennu kan karaa si guddisiisu kan biyyaaf eebba si godhu kinoo eebbi keessa kana milkaa'inni keessa kana bara dhaloonni lafatti gate ergaa mataa isaa duwwaa fudhatee fiige wangeela kana fudhadhuu ka'ish dubbii kana qabadhu adeeme. Ameen 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 ameen. Ittiin 666 moota ittiin foon kee moota. Ittiin gidiraa biyya lafaa moota. Haleluuyaa. Ittiin daliilaa moota. Ameen jettuu laata. Waaqayyo barana alaabaa mo'ichaa harka kee agarsi. Phexros iddoo kenne. Amanaa taateetiin tataalan duwwaadhuma irratti waaqaaf iddoo kennu. Namni tokko tokko Kiristoosiif iddoo kennu kan barbaadu erga fayyee booda. Erga hiikamee booda. Phexros garuu duwwaa irratti iddoo kenne. Duwwaa irratti. Lafa harkasaa bakka dachaafatee galuudhaaf akka kanatti maratee galuudhaaf jedhu keessatti Yesuus dhufnaan duwwaadhuma irratti ol galche. Lakki qurxummiitu iddoo kana ta'a malee ati iddoo kana hin teessu hin jennu. Lakki ani karaan qabu. Ani bidiruun koo si baachuu hin danda'u hin jennu. Erga Yesuus filatee gara isaa dhufe maarree gooftaa koo taa'eedhe. Iddoo kenneef bara kana keessatti dhaloonni milkooftan dhaloota Yesuus simattan ergaa simattan fayyina simattan dhuguma sitti himaa kan namni sirraa godhe Yesuus sitti godha. Ameen jettuu laata. Yesuus sitti gorraan immoo sigaa. Ameen 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 ameen. Galgala keef sigaa borii keef sigaa fayyaa keef sigaa gaa'ila keef sigaa. Yesuus biyya keessaa si filatee Waaqayyo barana gara keettaa godhu situ naa taasinaa jedhu. Merga kelka sina filadhu yaa Waaqayyo dhaame. Ameen. Dhimma sitti ba'uun si haa filatu. Si ergachuun si haa filatu.
hojjetaa isaa taatu si haa filatu. Ameen hin jettu siif haa ta'u. In filate kan lamaan keessaa kan Phexros Waaqayyo maaliif si filate beektaa? Namooti barnoota si caalan jiru. Beekumsaan, diinagdeedhaan, bifaan, uffannaadhaan kan nu caccaalan baay'een. Maaliif nu filate? Maaliif nu filate? Namni baay'een kan hin beeku. Waan nama caallu miti. Waan beekumsaan nama dursinu miti. Waan ittiin nama caallu dachee kanarratti cubbuu keenya duwwaadhaan. Waan ittiin nama caallu tokko hin qabnu. Garuu gooftaan haleluuyaa situ naa ta'a, situ naa ergama, siinan dhimma koo ba'a jedhee mucaa dadhabduu biyya keessa laalee si filate. Mucaa dadhabaa biyya keessa laalee si filate. Jabina kee laalee, humna kee laalee se'in ati laataata karaa fagoonaa deemta. Hidhaa baay'ee karaa kee hiika. Nama baay'ee karaa kee kaafadha jedhee Waaqayyo si filateera. Meerkadhu ani filatameera jedhi namni tokko. Jari dabaliiti. Ammas amantoota gidduudha waan barana dibataa si haa filatu. Raajii godhee si haa filatu. Faarfattuu dhugaa godhee si haa filatu. Sabaatii lallabaa sirrii godhee si haa filatu. Biyya keessaa waan barana si haa filatu. Akkuma Daawit argate si haa argatu. Nan argadhe baneessee keessa nan argadhe kan naa ta'u. Waldaa Gannat keessa, biyya Jalduu keessa, lafa Oromiyaa keessa, hardi Itoophiyaa Afrikaa kana keessa nama naa ta'u, nama ergaa naa dhaqu, nama garaaf hin bulle, nama maqaaf hin deemne, nama of hin tuulle, nama hin hinaafne ani argadheera siidha jedhu Waaqayyo. Ameen, 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 ameen. Kan ejji karaa hin naamne, kan dhugaatiin karaa hin naamne, kan faashinni karaa hin naamne, barnoota kufuun kan karaa hin naamne. Waaqayyo magaalaa kana keessaa si haa argatu. Dachee kanarraa si haa argatu. Warra dubbii Waaqayyoo iddoo kennanaa taanu. Dhaloota nanaa dubbii Waaqaaf iddoo kennina. Duwwaadhuma irratti iddoo kenne. Duwwaadhuma irra too taatee jirtu dubbii Waaqaaf iddoo kenne. Otoo biizinesiin kee xiqqoo ta'ee jiru. Kiisii kee keessumtuu hin jiru. Tarii jireenya warra si ol ilaalteenoo hundumaa gadduu aaruu dandeessa. Inni si waame garuu amanamaa akka ta'e hin dagatin. Haleluuyaa. Yoo barbaade warra mataa eegee godha. Yoo barbaade warra eegee irra jiran mataa godha. Inni dubbii gaggaragalchuudhaan beekama Waaqayyo. Lafa tuffatamtee si kaase, lafa gatamtee si kaase, lafa firri waa'ee kee dhiisee si kaase. Waaqayyo barana balbala eebbaa sirratti haa banu. Ameen. Iddoo kenne Phexros. Dubbii Waaqayyoof iddoo kenne. Erga ol seenee booda dubbii Waaqaa kana barsiiseetu dubbii isaa erga dhaabee amma hojiitti galuudhaaf. Gaafa dubbii Waaqayyoof iddoo kennitan Waaqayyootu itti isinii darba. Isa jalqaba gaafa dubbii Waaqayyoof iddoo kennitan waan sin rakkisu, waan sin dhiphisu, waan duwwaadha sin jettanitti itti darba Waaqayyo. Waaqayyo dhimma koomaa hojjechuu dide warrettan dubbii Waaqayyoof iddoo kennitu. Iddoo kenniteef dhugumatti sii darbuu dide. Kabajjeetti itti sii darbuu dide. Waaqayyo warra dubbii isaaf iddoo kennaniif itti darba. Yohannis boqonnaa 10 lakkoofsa boqonnaa 2 hodhattan ilaaltan tokko kaasee hanga naannoo lakkoofsa 10tti mana cidhaa dhaqee waan mana cidhaa sana keessatti qunname hundi keessan beektu. Daadhiin dhume. Daadhiin dhumuun immoo guyyaa cidhaa baay'ee kolfa. Sargiin caalu ganaafi. Isaa guyyaa sadaffaadha. Mooxinnaati akka aadaa Israa'eliitti sargiin torbee tokko guutuudha. Torbee tokkoof inuma dhuga inuma nyaata namni humnaa wal waamu. Kanarraa kan ka'e akka daadhiin dhume argiteetu kaatee gara Yesuus gaafa dhuftu Maariyaam dhiisi waa gochuuf yeroon kun geenyeedhe. Dubbii tokko ishiidhaa galeera. Inni warra dubbii isaa kabajan akka kabajuun beekti. Achi deebitee warra gaadaa keessa jiraniin waanuma inni isinitti godhaa itti. Iyyaa oodhe iyyuudha jechuudha. Boo'a ennaan boo'a. Waraaba ennaan waraaba. Faarfadhaa ennaan faarfadhaa. Taa jennaan taa. Waanuma inni isinitti godhaa itti as deebite. Mata duree lallabaa tokkicha kenniteefi. Isaan booda yeroo isaatti ka'eetti darbe. Bishaan dhaqaa guuraa jedhe kanumaa jedhe. Jarri bishaan guuranii gaafa dhufanii
gaani sana hundumaa qulleessisee itti naqe akka anuma keenyatu akkas ta'e akka hin jenne isaan booda buusaa kennaa jedheen mi'eeffatanii ilaalan itti darbe gaafa waan itti darbu jireenya bushaayee mi'aa'a jireenya hadhaa'ee mi'aa'a maqaa Yesuusiin hin baratta yoo ta'e hin nagadda yoo ta'e hojii wayii eegalte yoo ta'e carraa biyya alaa mokkoraa jirta yoo ta'e akka jedhu Waaqayyo iddoo naa kennitta sii darbaa'edha. Ameen 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 ameen. Itti sii darba dhimma gaa'ila kee itti sii darba dhimma hojii kee itti sii baa darbu Yesuus. Ila Waaqayyo akkas naan jedha gidduu kanaa yeroo dhiyoo asitti Waaqayyo namoota dhimma isaanitti darbee bisirrachuu jira. Nama xumuruuf jira. Nama hiyyeesseree namni dhiisee bira darbe lafaa kaasa. Nama of tuffatee duuba of kaa'e Waaqayyo balbala guddaa banaaf. Itti sii baa darbu Yesuus. Anan ajaa'ibu Phexros maaloo nan rakkadhe har'a harka duwwaan galaa yaa Waaqayyo dubbii keef iddoo kenne hin jenne Phexros. Teessoo nani sii kenne Rabbi duruu koorra teesse qaltiin hin jiru itti kaffal hin jenne. Rakkadhee waan an nyaadhee buluun qabu Yesuus arrab lafa seenuun qabu hin jenne. Sabuma inni Phexros dubbii sanaaf jecha iddoo kenneef Phexros jedhe kottu gara kootti sii kenna. Gara tuutu bittaatti hiikeen maalan godhannaan qurxummii qabdaa jedheen inni yaanne Waaqayyaat barana yoo ati dubbii Waaqayyoo biddoon harka kee ol kaasa waan ati yaanne sii yaada sii jedha Yesuus. Ameen. Mee yeroo sadi waan kan kootti naa darbeera jedha. Dabalii jedhi ammas. Jedhi salumaa barana Waaqayyo kan keetti darba. Anormaalii sigaa kan keetti darba. Ameen warri jette sii ta'eera. Itti sii darba jedha Waaqayyo. Boleetti lalaa fudhadhutti sii darba. Boleessa lalaatti sii darba. Sii sirreessa. Duwwaadha isa jette hin guutaa. Waaqayyo Waaqni keenya Waaqa oduu duwwaa miti Waaqa hojiiti. Nama si jinaatti naa garagali Waaqayyo jedhi irraa sitti naa himi. Waaqni keenya jedhin Waaqa oduu duwwaa miti jedhaani. Waaqa hojiiti jedhaani. Ameen. Hojjetee si agarsiisa. Sirreessee si agarsiisa. Waan toora dhabe toora galchee si agarsiisa. Waan hiixattee qabuu dadhabde si qabachiisee si agarsiisa. Waan humna kee bira hin geenye akka ati bira geessu godha. Ameen hin jettuudhaayi. Inni garmino. Maaloo gooftaa qurxummii wayii naa abboomillee jedheen kadhan. Yesuusin hin kadhanne Phexros. Yeroo tokko ati kadhatteeyyuu hin dhabdu. Kadhatteeyyuu si jalaa tura. Maal inni maal amma kee carraan koo carraa akkamitti jechuu dandeessa. Waa tokko sitti hima. Baga ammaadhaattu rakkatte. Baga qoramte. Baga dhiibamte. Baga duuba taate. Waaqayyo barana sii jalqaba. Duwwaadhuma sanarratti sii jalqaba. Ameen hin jettuudheeti. Firri si gatuu danda'a. Keessattaa waggaa 18 guuttettaa narraa bahi siin jechuu danda'u. Waldaan ati dibatan qaba to'attuu siin beennu siin jechuu dandeessa. Ergaan sii qaba. Inni si wajjin jira. Inni si waame si wajjin jira. Haleluuyaa. Namni ati wajjin nyaattee dhugde siin beeku jechuu danda'a. Inni si waame garuu si beeka. Ameen. Ganameeffatee gara kee dhufe Yesuus. Barii ganamaadhaaf. Gara Phexros dhufe gaa Yesuus. Bidiruu keenaa eeyyamtaa rakkoon qabu no problem jedhe. Inni waan irraa argadhaayyuu yaadee miti. Amma nama deemaa oolee otoo maaloo asirra taa'ee ikkoo waan haa kennattee yaaddu taa'ee ootteen waan gaarii hojjette waan ta'eef otoo hin beekin waa sii godha. Akkas ta'e dingata. Sababuma inni dubbii Waaqaaf iddoo kennu bar tokko keessaa bar tokko